السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو يوتيوب شانالك إياكم نجرت فيا كيف سني هرا دوال كاني وجهتشو في سنة دفاجرة إنسي أرجتن كوني أبلينا بشاني تفاتي أبلين قصيدو تجرى إني كوني قرو إسا تفاتي تغاريدا inni kun ammoo isa daabbootti hin dalaganii bikin boodaraadha namni hin beekne hin jirtani. Inni kun ammoo daakuu boqqollaati. Inni kun ammoo irdiidha jecha. Inni kun ammoo koolgeetii kanii maalidha mismaarii yookaan jedhama biyya arabaatti mismaariidha biyya keenyatti qurunfudii jedhama jecha. Isa kanarraa maaksii ilkaanii hojjenna. Nafaana tura waan hundaayyuu maankaa tokkotti naqanna hin guddisnu ani waanuma ammaa qofa hojjechuu barbaada kana bikin boodaraadha. Inni kun ammoo irdiidha. Ani waanuma ammaa barbaada isin amma feetetti godha. Daakuu boqqollaatti gootanii ifama al tokko kena daakuu boqqollaa isa kanallee waan nama xiqqootti godha. Achi booda appiliidha jecha bishaan appiliiti xiqqooma siitti nanna waan nama taqriiban tilmaamaani maanka kana tokko jecha nama waa ufuma qofa barbaaduuf xiqqooma nama guballee waan ta'eef ittiin guddisina asidiidha. Akkasisiniin jedha. Inni kun ammoo ilkaan illee ni addeessallee yeroo hedduu doktoroonni ni himani. Appilii ammoo kophaasallee yoo nyaanne ilkaan ni bareechisa sanni beekta hundi keessanuu. Koolgeetii ammoo gosa hedduutu jira. Koolgeetii gosa hedduu keessa inni kun hedduu gaariidha fayyadama. Kan qurunfudii irraa dalagamu kun hedduu bareedaadha fayyadama. Isallee waanuma xiqqootti goona ni argitani. Ani waanuma ammaa qofa waan fayyadamuuf hammama xiqqoo itti godhee jira. Torbe keessa yeroo lama yoo itti fayyadamne gaariidha. Yaalaati ilaala waan mana keenya keessa jiru waan keemikaala hin qabne yaala isiniin jedha hundi keessanuu. Appilii ammoo namoonni manatti illee argattanii kophaasallee fayyadamtanii nyaachuu dandeessanii hedduu bareedaadha. Appiliin diimaan kun jechaadha ilkaan namaa addeessuuf illee sirriitti ilkaan namaa qulqulleessa itti fayyadamuu dandeettan isiniin jedha. Isa kana walitti maaksii goonaa waliin dhoofna jechaadha. Achi booda sirriitti waliin dhoofnee erga kaanii booda fayyadamna. Egaa kun akkanatti maaksii goone sirriitti waliin geenne jirra. Ani waanuma ammaa qofa fayyadame isin hamma isin mincate waan nama shanillee waan yeroo hedduullee fayyadamuu dandeettanii garuu ilkaan waan ta'eef lafa kaayanii toluun hin danda'amu hin bareedu. Maaliifuu waan ilkaan kan keetitti hojjettu waan ta'eef eeggannoo barbaachisa. Kanaaf ani waanuma ammaa waanuma yeroo tokko qofa isin hojjadhe isinillee yaalaati ilaala. Ilkaan namoota hedduu dhukkuba bishaan biyya Eeshiyaa kunillee soogidda waan qabuuf sababa sanirraa wanta nyaattu keessa keemikaalatu jira. Bishaan dhugdu soogidda qaba. Qilleensa isaanii ni ho'aa. Waan ati nyaattu hundinuu lallaafaadha. Wanta jabaata akka biyya keenyaa sana argattee nyaachuu hin dandeettu. Sababa sanirraa akka ilkaan namoota hedduu dhukkuba itti fayyadama laala.